mootummaan amma jiru kun an akka yaada kiyyaatti jechaadha. Yaa'eeyyen maakalaawwii biyya keessaa bakka itti toorchi nama godhu cufee jira haa jennu. Kabraallee banatee jira. Garuu immoo biyya Arabaatti akka waan maakalaawwii banatee jiruutti an akka yaada kiyyaatti kan hin fudhadhu. Achitti ijoollee keenya toorchi gochuutti jira. Osoo baasuu barbaadaniiti, osoo biyyatti galchuu barbaadaniiti. Walitti dhufeenya qabu, wal bira dhaqanii waa'ee biizinaasaa fi waa'ee birrii, waa'ee maallaqaa dubbachaa oolu, waa'ee hidhamtoota karaa namaa dubbachuu dadhaban. Osoo galchuu barbaadaniiti. Garuu yeroo hedduu jechaadha ijoolleen biyya Arabaa jirtu kun nama kamiifiyyuu, nama kamiin cinayyuu namni dafee dhaabbachaa ture. Yoo namni rakkate namni Oromoon biyya keessaa rakkatu bakka fedhe haa rakkatu namni dursee Oromoo bira qaqqabaa ture. Namni miidiyaallee OMN isa ta'u ONN isa ta'u hunda birallee qabsoo Oromoo ka ABO isa ta'u ka KFO isa ta'u ka barbaade iyyuu ta'u namni akka ijoollee biyya Arabaatti dursee qaqqabu hin jiru. Sababii kanaatiif jechaadha waan achitti toorchi gochuutti jiran na fakkaata biyya sanatti. Akka isaan hin galle dhorkanii jechaadha. Malee mootummaan Saawudii sun iyyuu wajjin wanti wajjin isa rakkise hin jiru. Waan mootummaa kanatu mootummaa zaalima biyya jiru kanatu achitti naa qabaa bakka achi naa ka'aa waan jedhe wayii fakkaata. Isin bira naafa ta'anii jedhee waan achi kaa'ee toorchi gochuutti jiru wayii na fakkaachuutti jira amma. Malee osoo galchuu barbaadanii mootummaan dhumti sun maaltu wajjin isa rakkise? Mootummaan Saawudii iyyuu silaa ofirraa gashaa. Dura ofirraa gashaa ture inni gaafa ijoollee keenya qabu beekaan ofirraa dafee gashaa. Ofirraa diippoorti godhee fidee bara boolee eerpoortiitti gatee deema beekaa. Har'oo maaltu ijoollee keenya haga kanaa wajjin daa'ima xixiqqoo haadholii namoota gurguddaa jaarsa dargaggoota babbareedduu kana gaafa isaanirra akkasitti dararamanii qaamni isaanii ciccite wallahi akka malee ulfaata akka malee ni qaamuma keessan bakka takka gaafa isinii mallattoo wayii isinitti bahu akkam isin dhukkubame gaafa xiqqoo tokko madaa wayii isin irratti bahee mallattoo isin irratti bahu hagam isin dhukkubsa. Jara kana immoo qaamni fuulli isaanii hin jiru qaamni isaanii guutuutti bakki fayyaa hafaafii jiru hin jiru. Already wanti sun waan daddarbu wayiiti. Nama takka nama fuula nagaadha hin argitu bakka hunda isaaniitti walitti daddabarsaa jiru. Duraan nama takka argaa turre. Osoo nuyi laayif ilaalluu yaadame gaafa namni dhiiga tufu. Dhiiga miti beekaa dhiiga iyyuu hin tufne. Onnee isaa tufeefaa du'aa jira. Kana namni ilaaluu dadhabee gariin ammoo of fannisee of ajjeesaa jira. Akka nama gaagura mukatti fannisuutti. Kun Oromoodhaaf hin malu ture. Wallahi akka kiyyatti jechaadha. Namni Oromoo roorroo amma achitti ijoollee keenya irra gahaa jiru kana osoo arguu osoo ilaaluu itti dhaga'amuu dhiisee yoo bira kan darbu ta'e jarrillee dhiifama isinii hin godhan. Rabbillee wallahi waan isinii godhu natti hin fakkaatu. Dubbadhaa ofirraa maal sodaatu maal waggaa kuma meeqa lafarra jiraan. An irra guddaa namni tuffachuutti jiru beektota keenyallee artistoota keenyallee maal yoo dubbattan lafaaf mana dhabnennee yoo dubbachaa turreeti maal rakkoo uummata kanaadhaa yoo dubbanne mootummaa bira dhannee lafa nuulaadhaa mana nuulaadhaa innee iyyaa turre artistoonni wal beeknaati. Har'a ooyishi rakkoo ijoollee kanaadhaa maan dubbanne maaf baatanii waan jenne. Isintu dhageettii qaba isintu itti siqaa jira mootummaa kanatti. Wal beekna artistoota hedduu rakaa mootummaa kana achitti akka malee walitti sittanii waliin jiraachaa jirtan. Beektota keenyas gaazexeessitoota haa ta'u, doktoroota keenyas haa ta'u, profeesoroota keenyas haa ta'u hedduu keenya wal beekna. Waliinillee haasa'ee isinillee dhaggeeffadhee beeka. Waliin teenyeellee Finfinneetti illee waliin haasoo wal ilaalaa ture walitti dhufeenya isin mootummaa kana waliin qabdan illee isin argee isin quufe dubbattanii waa gochuu osoo dandeessaniiti ka callisuutti jirtan. Dubbadhaa. Lubbuu keessan
lama baati moo kan keessan wallahi guyyaa rabbi jedhe inaftan abadan inuma duutu dubbachuufis dubbachuu dhiifteefis mootummaa kana dura dhaabbattes dhaabbachuu baatteef illee du'i keessirraa qabu guyyaa rabbiin jedhe inaftu immoo ka kana fide immoo ka sadarkaa kanaan nu ga'e gaafa kumaandi poostiin wallaggaaf gujiirra kaana caal jennee teenya nuyi callisnaan walloo fixuu eegalan ka walloo illee callisne artistii keenya nu jaallannu Riyyoolaa ajjeesan osoo nuyi sanaaf illee cal jennee teenyu Amaanu'eeliin osoo namni ilaalu daa'imni xixiqqaan ilaaltu addabaabaayii gubbaatti rasaasaan rukutanii ajjeesan hin callisne kanaas nu callisnaan viidiyoon waraabaa gujii dhufanii mana namaa guban mana hiyyeessaa hayyee jennee usne haga nuyi callisaa deemnu kana nuttuma dabalaa deeme jechaadha roorroon osoma kanaan teenyu kumaandi poostii yootuu jennu drooniidhaan dhufanii uummata walloo fixuu eegalan dubbachuu dhiisne ammas silaa wallaggaatti sagaleen rasaasaa sagaleen biikemmii taankii fi kilaashiidhaa jechaadha akka muuziqaatti dhaggeeffatamuu eegale muuziqaadhaa jechaadha akka wallaggaatti muuziqaa dhaggeeffachuu nu hin danda'amu achitti sagalee qawwee dhaggeeffachaa rafuu sagalee qawwee dhaggeeffachaa qabu. Kana hunda callisuu keenya roorroo nutti dhuftu badii nutti dhuftu usneedhuma bakka si'a tokko tokko anumarraayyuu ka'e nama yeroo hedduu walaloo barreessee poosti godha waan gaafa aaruu gaafa waan natti dhaga'amu jechaadha. Of keessaa baafadde callisee si'a tokko tokko feesbuukiin kun iyyuu waan qabsoo keenya nu miidhuutti rullee na fakkaata si'a tokko tokko maaliif namumti hundumtiyyuu akkuma kiyya kana ol ba'ee masirraa iyyaa bakka of keessaa aarii isaa baafate galee rafa. Kana qabsoo keenya akkasitti miti qaamaan itti argamnee bakka waan gochuu dandeenyu gochuudha. Malee akkasittiin asirratti baanee barreessinee iyyinee kana qofaan furmaanni nu argachuutti jirru hin jiru. Beelaaf dheebuun har'a Gujiitti eegalee Booranatti eegalee har'allee Baaleetti darbe fakkeenyaaf. Maal roobsirree bokkaan roobsina jechaa turaniiti. Kumaandi poostii jala jira moo roobni? Maa nuun roobsinarra maa beelaa uummanni keenya? Moo shalee darga keessaa qaba? Warri waan barbaadan jechuutti jirtanis hangama kiyyaan shaneedha bakka. Akka kiyyatti shanee. Abbaa fi kiyya qawwee boraafatanii na dhalchan. Fincaan shaneetiin hin dhaladhe. Har'allee borullee dhibbatti shanee qulqulluu bakka. Akkasitti naa beekaa. Manaaf lafaa fi birrii fi maaloo miti. Utuu warqeen lafa kana hafanii jechaan na keessaa bahuu hin danda'an. Waan uummata koo fayyadu immoo kamirraa iyyuu dudduubatti hin deebi'u. Nin dubbadhallee. Lubbuu kiyyaaf illee sodaadha. Uummata akkas nama jaallatu kanaaf uummata akkas lubbuu isaa dabarsee namaaf kennu kanaaf amanamanii qabsaa'uun wallaahi waan guddaadha. Hin argamu iyyuu. Nama carroomeedha namni saba kanaaf of kennee qabsaa'u. Kanaafuu artistoonni keenyaaf beektonni keenyaa warri mootummaa kanatti sixxan wal beeknaa please rabbii jedhaati dubbadhaa. Jijjiirama fiduu ni dandeessu yoo dubbattan inni isinitti amannaa waliin oolaa jirtu waliin nyaattu waliin dhugaa jirtu. Kana fakkaata dhiifamaa hariidha illee waa hedduu waan dubbadhee fi dhiifama naa godhaa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa dirqama natti taanaani malee liiviilee akkasitti takkaa seenee haasa'een beekuu
yoon isin mufachiise dhiifama naa godhaa. Please sheekotiin keenya qeesotiin waaqeffataan musliimni kiristaanni hundi keessanuu ijoollee keenya Saawudii keessatti akkasitti dararamaa jiraniif du'aayii godhaa fi bifa danda'ameen immoo dhiibbaa goonu akka jarri galanii fi galatoomaa ulfaadhaa isinin jaaladhaa. Nagaan naa bulaa.